Ashama harka fuunee daawwattoota keenyaa oduu qubeessinitti himna oduu waliin Addisuu Muluutii jalqaba oduu biyya keessaatiin eegalla. Manni marii ministeerotaa wixinee baajata mootummaa federaalaa kan bara 2016 qarshii biiliyoona 801.65 raggaasise. Manni marii ministeerotaa yaa'ii idilee 21ffaa isaa irra gaggeesseen labsii baajata mootummaa federaalaa kan bara 2016 irratti marii bal'aa erga gaggeesseen booda bara baajataa 2016tti mootummaa federaalaaf qarshii biiliyoona 801.65 sagalee guutuu raggaasisuun wixinee kana mana maree bakka bu'oota uummataatiif dabarsuu isaa waajjirri ministeera muummee beeksise. Baajanni mootummaa federaalaaf bara 2016tti ragga'e kun gama nageenya biyyattii eeguu, lammiilee balaa uumamaa fi namtolcheen buqqa'an gargaaru, bu'uuraalee misoomaa duula seera kabachiisuun barbadaa'an deebisuuf kallattii fi kaayyoo jijjiirama hawaasummaa fi dinagdee gara fuulduraatti dhufuu irratti yaadamee akka ta'e waajjirichi hime. Haaluma kanaan akka baajata biyyaalessaa mana marichaaf dhiyaateen baasii idilee mootummaa federaalaaf qarshiin biiliyoona 369.6, baasiiwwan kaapitaalaaf qarshiin biiliyoona 203.9, deeggarsa naannoof qarshiin biiliyoona 214.7 akkasumas raawwii galmoota misoomaa itti fufinsa qabuuf deeggarsa qarshii biiliyoona 14 yoo ta'u, walumaa galatti qarshiin bara baajataa 2016tti mootummaa federaalaaf ragga'e kun qarshii biiliyoona 801.65 ta'uu isaatu himame. Komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa dhimmoota marii biyyaalessaa bu'uura ta'an irratti labsii baase. Komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa dhimmoota bu'uuraa biyyoolessaa irratti garaagarummaa yaadaa uumamanii fi walitti bu'insa fidan irratti labsii baase. Komishinichi garaagarummaa fi waldhabdee jiru marii hunda hammatee fi wal hubannaa irratti hundaa'ee furuun waliigaltee biyyaalessaa uumuun dirqama akka ta'e ibse. Haaluma kanaan labsii lakkoofsa 1256 moraa 2021 irratti ba'een komishiniin kun aangoo hirmaattota marii biyyaalessaa filu, garaagarummaa hooggantoota siyaasaa fi yaadaa gidduu jiru madaalu, filannoo hawaasaa irratti qorannoo gaggeessuu fi marii uummataa qopheessuu irratti aangoo guutuu akka qabu labsamee jira. Akkasumas komishinichi ajandaa marii biyyaalessaa kaa'uu fi adeemsa isaa mijeessuuf, kana malees komishiniin kun marii uummataa qopheessuu fi ajandaa sassaabuu irrattis aangoo ni qaba. Labsii isaa kanaan komishiniin kun hawaasni dhimmoota ajandaa marii biyyaalessaa ta'uu danda'an karaa iimeelii, poostaa, bilbilaa fi qaamaan waajjira muummee komishinichaa kan Finfinneetti argamutti dhufuun dhiyeessuu akka danda'an himee jira. Komishiniin kun uummanni bal'inaan dhimmoota ajandaa biyyaalessaa ta'uu danda'an irratti yaada isaanii akka dhiyeessanis affeeree jira. Waraana dhuma hin qabneen lubbuu dargaggootaa balleessuun dhaabbachuu qaba jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baase. Bal'ina ibsa kanaa Leensaa Hordofaa haala ittaanuun qindeessitee jirti. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa baaseen waan kamiyyuu caalaa waraana itti gaafatamummaa hin qabnee fi maalla dhibdee mootummaan paartii badhaadhinaan jalqabe gadi jabeesseen mormaa jedhee jira. Impaayerri Itoophiyaa waggootaaf dhiiga dargaggootaa fi mimmaan haadholiitiin jiraachaa turte sirna sooshaalistii Mangistuu Hayilamaariyaam waggoota abaaramaa abbaa hirrummaa isaa hunda keessatti dhaadannoo isaa isa baay'ee nama dhiphisu namni hundi gara adda waraanaatti jedhu jalatti dargaggoota dhibbaa fi kumaatamaan lakkaaman fixe. Ta'us guyyaan isaa inni dhumaa gaafa ga'e kufaatiif salphina jalaa ba'uu hin dandeenye jedha ibsi kun. Gareen yeroo ammaa mootummaa Impaayera Itoophiyaa dhuunfatee jiru sirna gara jabeessa sana irraa barachuu dhiisee faana sirna abbaa hirree kanaa hordofaa jira jedha ibsi Adda Bilisummaa Oromoo. Mootummaan paartii badhaadhinaa dargaggoota dhibbaaf kumaatamaan lakkaaman humnaan marsee abidda waraanaatti galchuuf murteessee jira. Torban kana qofa dargaggoonni 500 ta'an daandii magaalaa Buraayyuu fi qe'ee lammiilee gargaarsa hin qabne irraa humnaan qabamaniiru. Tarkaanfiin kun magaalaa Lagaxaafoottis cimee gara bulchiinsa magaalaa Shaggar dhiyeenya hundeeffameetti babal'achaa jira. Dargaggoonni yeeyyiinis guyyoota itti aanan keessatti manneen hidhaa fi kaampii tursiisaa irraa gara mooraa leenjii waraanaatti geeffamaa jiru jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibsa kanaan hime. Waraana Tigraay kanaan dura darbe irratti dargaggootaaf shamarran 100,000 lakkaaman wareegamaniiru. Waraanni Oromiyaa keessa jiru lubbuu dargaggoota qulqulluu lafarraa fixaa jira. Kun xiqqaannaan lola marsaa biraatiif qophii dabalataa gochuun gocha maalla dhibdee fi itti gaafatamummaa dhabuuti jedha ibsichi. Kanaaf fedhii dhuunfaaf aangoo fi tiksachuuf jecha dargaggootaa fi ilmaan hiyyeessaa biddatti oofuu kana gadi jabeessinee balaaleffannaa mimmaan haalolii dhaabbachuu qabaa jedha ibsi Addi Bilisummaa Oromoo kun. Ibsi kun gama biraan ajandaan lammiilee Oromiyaa dursa argachuu qabu gama kamiinuu lola dhaabbuudhaan mootummaan ce'umsaa biyyoolessa naannoo Oromiyaatti hundeessuuf bobba'uu ta'uu qabaa jennee amanna. Waan kana ta'eef lammiileen Oromiyaa, lammiileen biyyattii fi addunyaa nagaa jaallatan hundi waraanni gama hundaan akka dhaabbatu dhiibbaa gochuudhaan dararamni uummattoota Itoophiyaa akka dhaabbatuuf tumsa akka gootan waamicha goona jechuun Addi Bilisummaa Oromoo qaamolee dhimma ilaalatu hundumaaf waamicha dhiyeessee jira. Godina Arsii Lixaa aanaa Kokosaatti rooba cimaa roobee wal qabatee bakka kalloon hedduu miidhe. Bal'ina oduu kanaa Sablee Alamuu haala ittaanuun dhiyeessiti.
Obbo Abdusamad akka jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa caamsaa 27 bara 2015 rooba cimaa duumessa makatee roobeen waaree booda naannoo sa'a 11 irratti balaan kun mudate. Wayita roobni kun roobaa turetti horiin muka jalatti dheessuun ciisaa turuu fi achitti bakakkaanitti bu'uun horii achi turan hundaa fixuun himan hoogganaan kun. Horiidhuman kunneen keessaa kormi 9, saanni elmamu 3, dorrobaan 4 waliigala horiin 16 dhuman kunneen qarshii 900tti kan tilmaamamu ta'uu himani. Akka Obbo Abdusamad jedhanitti balaan bakakkaa kun horii bakka tokkotti fixeerraan kan hafe namarratti ta'e qabeenya biraarratti balaa geessise hin qabu jedhan. Akka carraatee bakki balaan kun itti mudate qe'ee irraa fagoodha. Tikeen illee roobni roobnaan horii muka jalatti oofee biraa fagaate. Kanaaf horiin kunneen irraa kan hafe balaan biraa hin geessifne. Garuu qabeenyi isaan qarshii miliyoonatti siqu itti baasan horatan battala tokkotti daaraa jalaa ta'e. Nama kanaa fi maatii isaa jajjabeessuu fi dandamachiisuuf uummanni akka aadaa isaatti barmateeraaf kan jedhan Obbo Abdusamad akka waajjirichaattis tumsa gochaa jiraachuu himani. Uummanni Oromoo wayita balaan bakakkaa akkanaa mudatu akka aadaa isaatti waan waliif godhuu qaba. Loon jalaa dhume gumaachuun bakka buusuunis jira. Waajjirri buusaa gonofaa damee aanaa konkonaas gargaarsa kana kennuuf koreenis hundaa'eera. Obbo Gobozeen garuu gama mootummaatiin komishiniin aanaa dhufee isaan dubbisee deebi'uun alatti hanga ammaatti tumsi taasifame akka hin jirre himani. Gama mootummaatiin garuu qaamni nuuf birmate hin jiru jedhan. Godina Arsii Lixaa keessaa aanaa konkosaa waggaatti rooba ji'a 9 argatan kan jedhan Obbo Abdusamad wayita bakakkaan kun bu'uuroomni cimaan roobuu isaa dubbatan. Aanaa kana keessatti bakakkaan darbee kan bu'u ta'us miidhaa haga kanaan qaqqabsiisee hin beekus jedhan. Hawaasni yeroo roobaa kana horii isaaniif qofa osoo hin taane lubbuu isaaniif illee of eeggannoo gochuu qaba jechuun dhaaman. Akka duudhaa duriitti wayita roobni hamaan bakakkaa makatee roobu namnis ta'e horiin muka jala akka hin dhaabanne gorfama. Yuunivarsiitii Haramaayaatti barsiisaa fi qorataan fiiziksii naannoo kan ta'an Dr. Aftuu Biraanee bakakkaan dhiibbaa ho'aa yommuu ta'u wal harkisuu chaarjiiwwan eeyyantaa pooziitiivii fi ihentaa neegatiiviin kan uumamu akka ta'u dubbatan. Bakakkaan yeroo roobaa uumamu akkuma jiru osoo roobni hin jiraatin yeroo gogaatti kan uumamus jiraachuu himan. Dr. Aftuun namni tokko naannoo mukeenii kan jiru yoo ta'e yoo xiqqaate dheerina muka sanarraa dachaa 2 fi isaa ol fagaachuu akka qabu himan. Mukeen dheerina waan qabaniif rooba roobanis jiidhina waan qabaniif elektiriikii saffisaan of keessaa dabarsuu danda'us jedhan. Kanaaf namootni waqtii roobni roobuu fi balaan bakakkaa jirutti mukeen irraa fagaachuu akka qaban himu. Manneenii fi iddoowwan da'oo ta'uu danda'an kanneen biroo keessatti da'achuunis barbaachisaa akka ta'e dhaaman. Godina Booranaatti yaa'iin gadaa koonnituu sirna aadaa gaggeessaa jira. Bal'ina oduu kanaaf Waariyoo Didaa. Godina Booranaatti yaa'iin gadaa koonnituu sirna aadaa gadaa gaggeessaa jira. Akka gadaa Booranaatti abbaa gadaa kophaa kan qabu hawwaxuuf koonnituu qofaadha. Abbootiin gadaa isaanii kun lamaan walitti daramuun abbaa gadaa kontomaa jedhaman yoo baalli walirra fuudhan xumura hamma abbaa gadaa koonnituu fi abbaa gadaa hawwaxuun lallaba. Yoo yaa'ii liibanitti godaanuu abbaan gadaa koonnituu gar dambii dooloo godaanee abbaan gadaa hawwaxuu immoo gar suruphaa godaanuun jiluu fi jalachuun gooroo marmaaran. Eegi warri cufa gooroo marmaariin duubamma kumii gaayootu walitti yooyyuu dhufan deebi'anii warri kun waggaa 4 keessatti walitti dhufuun waan irjirtii hawaas bal'aa wal gaafatan. Abbaan gadaa hawwaxuutii fi koonnituu hayyoota lamuuf jala qabdi. Hayyoonni kun hayyuu meedhichaatii fi hayyuu garbaa yooyyuu ta'an duuba akka aadaatti hayyuun tun lamaan itti gaafatamummaa mataa ofii qaban. Haa ta'uutii malee itti gaafatamummaan isaanii kun baay'ee kan addaan fagaatudha. Wanni abbaa gadaa hawwaxuu kophaa kennanii fi sababa gootichi Oromoo Booranaa jaarsoo waadaa Oromoof of kennee lubbuu fi wareegeef abbaa gadaa kophaa kennaniif jedhan. Haala filmaataa fi lallaba abbaa gadaa koonnituu wal qabatee yaa'ii kun itti gaafatamummaa durii akka aadaatti itti kenname waan qabuuf aadaa ofii obbaafachuuf gooroo marmaara. Kutaa kan keessatti yaa'ii Booranaa hamma bultii 14 areeroo gooroo harda dhaddachi dheeraa qubatee waan irjirtu Oromoo wal gaafata. Asum keessa mallee hayyuu lallabachuun hayyuun kun adulaa jedhamee beekama. Guyyaa lallaba kana hayyuu lallaban yaa'ii harda dhaddachi dheeraatti walitti dhufe hayyuu lallabatu kun jalqaba. Adulaa fiixee lallabuun adulaa fiixeen abbaa gadaa arbooraa ta'ee aadaa ofii jilaan deemuun uummata finnaaf fidamaa qajeelchaa jedhama. Ittaansee yaa'ii kun abbaa gadaa kontomaa lallabuun abbaan gadaa kontomaa kun abbaa gadaa hawwaxuuf koonnituuf jalatti qabachuun waan aadaa guutachuun jiluu fi obbaas. Haalum kana hayyooyyuu waan baaneef itti dhumnu guyyaa har'aa jechuun waxabajjii jabar 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti yaa'ii gadaa koonnituu ka duraan aanaa yaabal
damballoo gandaa hawwaxxuu qubatee jiru godaanuun gooroo marmaaree jiraachuutti himama. Akka aadaatti yaa'i kun harda jilaa fi yeroo itti jiraatullee kophaa qaba. Garuu walitti dhufuun yeroon inni waliin jiraatullee ni jira jedhama. Yaa'i kun sababa haada gooroo gara aana dhaasii harda jila gaayootti godaanaa jiraachuun balballoofamee jira. Yaa'i koonnituu kun har'a aana dubluq ganda hiigoo korma qalee jila geegessuun borimmoo gara harda jila gaayootti godaanaa jedhama. Borimmoo harda jila sun dhaqqabuun waan sirra barbaachisa guutachuun aadaa isaa ta'a harda suni obbaafachuun nagaan gargar galaa jedhama. Daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan oduu qubeetii amma oduu keenya maddeen alaa argannetti ceena. Raashiyaan hidha guddaa Yuukireen barbadeessuu ishee raayyaan ittisaa Yuukireen beeksise. Bal'ina oduu kanaa beekanii taakkalaatu balballoomsa. Hidhi naannoo kibba Yuukireen to'annoo Moskoo jala jiru kun loltoota Raashiyaan haleelamuu isaatu himame. Manneen kumaatamaan lakkaa'aman kan naannoo hidha kanaa jiran lola kanaan fudhatamuun malu jedhamuunis sodaatamaa jira. Raashiyaadhaan namni naannichatti mudaman tokko akka jedhanitti haleellaa kanaan kuufamni annisaa hidhichaa kutaan gara gubbaa qofti akka miidhame himuun hidhichi guutummaan isaa garuu hin miidhamne jedhee dubbate. Gabaasni BBC akka jedhutti himannaa gamalachuutiin dhiyaachaa jiru mirkaneessuu hin dandeenye jedha. Hidhi bara Sooviyeet ijaarame kun Keherson Oblaasaat daangaa Yuukireen keessatti argama. Magaala hidhichi keessatti argamu kana dabalatee naannoleen naannoo hidha sanaa jiran kanneen biroo yeroo ammaa bulchiinsa Raashiyaa jalatti bitamanii jiru. Pirezidaantii Yuukireen Zeleniski walgahii hatattamaa mana maree nageenyaa fi ittisa biyyaalessaa biyyattii waaman. Barreessaan mana marichaa Oleksii Daalloof toora tiwiitarii isaanii irratti mariin kun dho'iinsa hidha kaakaa booksii waliin kan wal qabatudha jedhan. Namoonni naannoo hidha kanaa gad jiraatan hatattamaan naannicha akka gadhiisan akeekkachiifamaniiru. Yuukireen dho'iinsa kanaaf Raashiyaa komatteetti. Raashiyaan tarkaanfii kana kan fudhatte lammiilee Yuukireen sarara kana fayyadamuun loltoota gama Raashiyaatti ceesisuun haaloo baati. Sodaa jedhu irraa kan ka'e ta'uu mala jedhamee yaadama. Gorsaan raayyaa ittisa Yuukireen Yuurii Gaaffii fi deebii BBC waliin taasisaniin sararri bilbilaa addaan cituu ibsuun kunis Raashiyaan hidha dabalataa haleeluu akka dandeessu agarsiisa jedhan. Hoogganaan hojii waraanaa Hirsoon Oksaandar akka jedhanitti yoo xiqqaate bakkeewwan jireenyaa 8 lola kanaan miidhamaniiru jedha. Itti dabaluunis yoo xiqqaate namoonni 16,000 ta'an balaa lolaatiin akka saaxilaman himan. Dubbii himaan dhimma alaa Yuukireen Jeems Kiivaarliin haleellaan hidha kanarratti raawwatame bu'aa weerara Raashiyaati jedhan. Odeeffannoo ispoortiitiin immoo jijjiirraa taphattootaatiin kilaboota Saawudii ammas wanti isaan dhaabuun argamne. Odeeffannoo kanaa fi jijjiirraa biroo obsaa kennasaa haala ittaanuun bal'ina isaa qindeessee jira. Jijjiirraa taphattootaan kilaboonni Saawud Arabiyaa ammas wanti isaan dhaabu waan jiru hin fakkaatu. Gareen Saawud Arabiyaa Alfaatii amma yaada isaa Aleekis Saancheesiif dhiyeessee jira. Jijjiirraa bara dorgommii tokkoof miindaa yuuroo miliyoona 10 taphataa sarara fuuldura Oloompiik Maarseef dhiyeessuun kontiraata hanga bara 2024tti kan hojjetu dabalataan ammoo filannoo bara dorgommii dabalataa kenneeraaf. Kilabni Saawudii kilaboota jijjiirraa Liyoonel Meesii keessatti dammaqinaan hirmaataa jiran keessaa tokko yoo ta'u, kilaboonni Meesii mallatteessuuf wal dorgoman hedduun isaanii yeroo dhiyeettu murtee eeggachaa jiru. Adeemsichi waan tarkaanfachaa jiruuf maddeen tokko ibsa kilabni Al Hilal gatii haaraa sa'aatii 44 darbe keessatti ergeera jedhu halanis kaffaltiin Liyoonel Andrees Meesiif faayidaawwan dabalatee waggaa 2 gidduutti tilmaama gara yuuroo biliyoona 1tti siqu ebila irraa eegalee minjaalarra jira. Kanaaf waggaatti yuuroo miliyoona 400 olis ta'a jechuun miidiyaaleen garaagaraa dubbataa jiru. Saawudiin Benzema Al Ittihaditti mallatteessisee Kaantee mallatteessisuuf haasawa eegaluun isaas ifa ta'eera. Kilabni Ameerikaa Inter Mayaamiin hanga xumuraatti filannoo sirrii Liyoonel Meesii ta'uuf ammas dorgommii kana keessa jiraachuun isaa himamuun gaaffii seeraa torbee darbee gara Meesiittis erganiiru. Torbanuma kana Baarselonaatti Joorgee Meesii fi pirezidaantiin Baarsaa Laapoortaan wal arguun booda furmaata dhumaa barbaaduuf yaalaa jiru. Meesiin eessatti xumuraan yaada hawwiin eegamudha jechuun gaazexeessaan ispoortii Fabrizio Romaanoon dubbate. Ergamtoonni Saawudii Londanitti Nigooloo Kaantee liigii Arabaa akka makamuuf gaaffii dhiyeessan. Kilaboonni lama taphataa sarara gidduu Cheelsii fi Faransaay Nigooloo Kaanteef dhiyeessan Al Ittihad kan Kaarim Benzema Madrid irraa mallatteessisee fi kilaba
Kiristiyaanoo Roonaaldoo yeroo ammaa Al Naasir morkii kaantee mallatteessisiisuuf dursaa jiru. Kaffaltiin miindaa isaas yuuroo miliyoona 100 gahuu danda'a jedhamus kaanteen garuu yeroo hunda waliigaltee haaraa Cheelsii waliin raawwachuuf dursa kennaa ture. Sababni isaas Londonii fi kilabicha waan jaallatuuf jechuun miidiyaalee hedduun gabaasaniiru. Jijjiirraa taphattoota biraan ammoo Liverpool har'a Alexis McAllisterin yaala fayyaa xumuruuf beellama qabatee jira. Karoorri isaanii har'aa waan waliigaltee idilee irratti tarkaanfachuu yaala xumuruu sana booda kibxata waliigaltee mallatteessu. Hanga waxabajjii 2028 waliigaltee Alexis gara tapha garee biyyaalessaaf Arjentiinaa makamuu osoo hin imalin dura jijjiirraan kun akka xumuramu barbaaduun isaanii ibsamaa jira. Real Madrid waliigaltee Jude Bellinghamiif Dortmund waliin sadarkaa xumuraa irratti ga'ee jira. Mariin marsaa gaariin kaleessa kan geggeeffame yoo ta'u Real Madrid fi Dortmundiin bal'inaan haalota dabalataa irratti hojjechaa jiru jechuun miidiyaan gabaase. Waliigalteen Real Madrid fi Dortmund gidduutti haala dhuunfaatiin taasifamu eebila irraa eegaluun parsantii 100 irra jiraachuun isaas mirkanaa'aa fi wabii kan qabudha. Real Madrid rakkoo fi dhimmi kamiyyuu akka hin mudanneef jecha torbee kana waliigalteen kun akka raawwatamuu fi akka mallatteessus abdii guddaa qabu. Jude Bellingham taphataa Real Madrid ta'ee hanga waxabajjii 2029 tti waliigaltee seera qabeessa ta'e mallatteessuuf qophaa'eera. Koontiraatas waggaa 6 kan mallatteessu ta'uun beekameera. Kilabni guddichi Faransaay PSG'nis dammaqinaan jijjiirraa taphattootaa irratti hirmaachaa kan jiru yoo ta'u guyyaa har'aa Manuel Ugarte fi Marco Asensio lamaan isaaniiyyuu taphattoota haaraa Paris Saint-Germain ta'uun sanadootaa fi kontiraata mallatteessaniiru. Ugarteen hanga bara 2028 tti kaffaltii yuuroo miliyoona 60 yeroo mallatteessu Marco Asensio ammoo hanga 2027 tti bilisaan PSG tti makameera. Qaamni lamaan waliigaltee haaraa dheeraa waliigaluun Brahim Diaz bara dhufu qaama garee Real Madrid ta'uun isaas beekame. Brahim waliigalteen haaraa hanga waxabajjii 2027 hojiirra ooluu irratti waan waliigaluuf waliigaltichi dhiyootti akka raawwatamus beekameera. Yoo wanti akka karoorfametti deeme Brahim Diaz wal dorgommii bara dhufuuf mallatteessa haaraa fi qaama barbaachisaa garee Real Madrid ni ta'a jedhame. Real Madridis sa'aatii itti aanan keessatti kontiraata haaraa naachoo mallatteessuuf karoorfatee waliigaltee irra ga'ameera jechuun Fabrizio Romano gabaase. Daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turanii kan oduu isinitti mi'aan Addisuu Muluutii qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.